abbootii gadaa kadhumate kunin warri miseensi gadaa kadhumate kunin abbootiin gadaa keessa jirti. Abbootiin gadaa gurguddoon abbaan gadaa keessa jira. Suuraa isa sangarsiisu deemna. Haala gos kanaatini warri kunini dhumate. Warri kunini ijjeefame. Abbaa gadaa Kadir Hawaas inni hundu keessa jira. Warra abbootii gadaa jechuun incumbent warra gadaa gubbaa jiran. Warra ammaan tan bulchaa jiran. Warra baallii harkaa qaban. Warra bokkuu jechuudha. Warra bokkuu bulchiinsa karrayyuu ka gadaa gubbaa jirtu hayyoonni gurguddoo fi hayyoonni xixiqqoon cufti waliin dhumatan. Kunin ajjeechaan gosa kanaa ka sirni gadaa ummata saba tokko Oromoo fixuu kun bara Minilikiiti asitti waan ta'uu miti. Miniliki gaafa Walloo cabse guyyaa tokkotti abbootii hoggansa gadaatii fi ka aadaa, ka amantii, ka islaamaa ka Walloo bulchiti 32 fixe. Minilik Magdalattu warra Mostawaat warra jechuun warqitu ijoollee isaanii warra Yejjuutii fi warra Himanoo warra bulchan hayyoota warri jedhaman 32 fixe. Kanaaf isin ammoo eegi Walloo keessattuu dhageettan warqitu jettanii warqitu dhageettan. Mastawaati dhageettan. Warqituun ilmi dhiiraa hin qabdu. Mastawaati ilmi dhiiraa hin qabdu. Abbaa warra hin qabdu gaafattanii beektanii. Abbaa warra warqituutii fi ijoollee warqituu Minilikiitu rashan. Dhiifama Tewoodiroositu rashan. Atse Tewoodiroositu rashan. Warqituun faan lallabaa jiru jedhanii warqituun dubbattu sunin maatii isii ijoollee ishii hin rashanan. Warri kun warra sirna mootii keessa dhufe. Tokko warra Himanooti. Lama warra Yejjuuti. Warra lamaanuu keessa dhufe. Sirna mootiitiin bulan. Warra mootii siree booji'uu dandaya, siree dhaaluu dandayaatiif. Warri bulchiinsa aalimoota ka jedhu Tewoodiroos guyyaa tokkotti nam 32 gaara Magdalaa irratti fixe. Maqaa warraatii fi seenaa warri Ingiliz barreessee jira. Yoo dubbisuu barbaadan guyyaa biraa eessa akka dubbisan sanitti hima. 32 dubbise fixee Minilik Atse Tewoodiroos guyyaa sun roobe. Aaniin warra amantii hin qabne bineensa bulguu islaam gaalla fixe rabbi natti gammadee rooba naa roobsisee jedhee bayaa qotadhaa ummata Amaaraatiin. Gaafa sun akkasittu labsi kan labsi Tewoodiroos. Anin gaalla fixe, anin islaama fixe, ahzaaba fixe, waaqina gammadee rooba naa roobsise kunoo baha qotadhaa, baha facaafadhaa. Kunin seenaa warri Ingiliza barreessa. Warqitu jeegi jennee dubbannu, Mastawaati jennee eegi dubbannu, warri kana ijoollee isaanii, maatii isaanii Atse Tewoodiroositu irra fixe. Kanaaf Walloo keessatti seenaa gootota dubartii bara diddaa san haasofnaa jechuudha. Ajjecha inni godhe Tewoodiroos nama Oromoo beeka hayyuu jedhame cufa hayyuu ni fixe. Kana galmee seenaa dubbisa. Sirni gadaa tokkini akkanattu sirni gadaa tokko akkanatti hayyuu fiixee haga hayyuu gadi abbaa gadaa ka ijjeefame seenaa bara Atse Tewoodiroosii san ilmi abbaa gadaa ka Minilik zamachaadhaan deemaa jiru Abiy Ahmed Oromoo irrattu deebise. Abiy Ahmed seenaa Atse Tewoodiroos. Atse Tewoodiroos maal jedhee? Atse Tewoodiroos anin bara 1862 kiwun Victoria mootii Ingilizattu xalayaa barreesse anini rabbiin kosii keessa na kaasee biyya Itoophiyaa jedhamtu olaantummaa isiittu akka deebitu namuudee jira. Kosii keessa kana kaase kana ummata Itoophiyaa gara kosiittu deebisee gaalla warri jedhamu tokkottu jira. Warra qaqqalee fixee dhiigi isaanii reeffi isaanii galaanattu naqaa warri isaan gargaarammoo Turkii biyya kana baasee isaan kanaan lolee haga jechuun Israa'elii deemee biyya Beetul Maqdasii biyya jechuun Israa'elii sanini biyya mootii Salamoonii ka sanyii kiyyaa deebisee bilisoomsuu barbaada. Gaalla kan akkam fixuu fi akkam balleessuu fi meeshaa guddaa ittiin balleessuu danda'u na erga jedhee Atse Tewoodiroosii Ingiliza xalayaa barreesse. Hayyuu warris gargaaran warri gadi erganiif ittiin gammanne Walloo fixuu fi jecha Magdalaa gubbaatti yeroo sanitti madfi Itoophiyaan hojjattee hin beekne Sebaastopol jedhamu hojjate Atse Tewoodiroos. Sebaastopol maqaan jiru eessa akka hin dhufu beektanii? Sebaastopol maqaan jiru eessa dhufe? Namni seenaa qaraatan. Sebaastopol jechuun jaarraa 19ffaa gara wadhakkaattu waraana Turkii fi
Raashiyaa waliin godhan. Waraanni sun waraana Islaamaaf Kiristaanii waliin godhee jedhamee dubbatama. Waraanni sun biyya tana Sochii jedhamtu lafa jechuun Raashiyaa karaa gadii jirtu. Lafa oowwichoo kana warra Tatar jedhamu warra Islaamatti bulchaa ture. Raashiyaa warra Islaamota Tatariisan lafa amma Crimea jedhamu lafa Ukraine fi Raashiyaa irratti wal loltu kana. Lafti sun lafa Tatarii jedhamti. Warra sanyii gosa Mongolii qaban kan Musliimoota sanyiin isaanii maybe warra Tarkii jennuun kanatti dhiyaatan. Kazaakistaan, Uzbekistaan, Turkmenistaan, warra akkas Taajikistaan warra jejjennuun kanatti dhiyaatan. Okay, Taajikiin Faarsidha. Warra kanatti dhiyaatan. Warra sanii Raashiyaan balleessite, Islaam san balleessite lafa Islaamaa san Raashiyaan fudhatte. Waraanii guddaan gaaf sun geggeeffame Sebastopol bakka jedhamuttidha. Sebastopoliin kun awwaal Islaamaa jedhamee beekama. Biyya Raashiyaan Ortodoksiin Islaam itti balleessitedha. Atse Tewoodiroos akka Raashiyaan Islaam balleessite anillee walloo Islaama balleessuu qabaa jedhee meeshaa waraana sun Sebastopol maqaa achi moggaafate. Walloo fixaa jedhee hin taaneef meeshaan sun hojjenne. Ingilizilleen haginni barbaad meeshaan argineefi walloo marfamee walloo keessatti du'e. Atse Tewoodiroos gosuun ajjeechaa gosuuniitiin du'e. Atse Tewoodiroos. Atse Tewoodiroos. Atse Tewoodiroos jechuun mana Oromoo keessatti guddatee bahe. Atse Tewoodiroos intala Alii xiqqaa qaba. Alii xiqqaa jechuun mootii warra Himanuu kan warri Yejjuu makaadha. Haadhan Himanuu. Abbaan Yejjuu kan qaba. Inni kunin Atse Tewoodiroos guddise. Atse Tewoodiroos ofirratti guddise. Atse Tewoodiroos chaarjerii moobaayilii laaptooppii kana irra du'aa jira egaa chaarjerii deemee fudhadha. Guddise intalisaa kenneef. Intalisaa kenneef. Atse Tewoodiroos Atse Tewoodiroos yeroo sun kaasaa shaaceedhani koosoo gurguraa nam miskinatti fuudhee birattu guddise intalisaa kenneefi Tawaabech Ali fuudhe. Fardi gulufsiisuus jalatti baratee man isatti guddatees birattu guddate dhumirrattu isa galaafate aangoo isarra fudhatee sijjeesse. Ilmi Abiy Ahmed jedhamu ilmi warri garii jechuun Abiyoot Kaasaa hun jedhamne akkasuma Oromoo keessa guddate. Afaan Oromoo beeka. Aadaa Oromoo beeka. Har'a Oromoo gane akka Atse Tewoodiroos warra Oromoo hundaayyuu ficcisiise abbootii gadaa walloo innis ka Oromoo ficcisiise. Kun ka argaa jirtan abbootii gadaa Karrayyuuti. Ka ilmi abbaa gadaa abbichuu isiniin jettani. Abbichuu isiniin jetta ficcisiise jechuudha. Yeroo tokko na eegaa chaarjerii laaptooppii fudhadhee dhufa. Na eegaa qoqooda chaarjerii fudhadhee dhufa. Hayyee gad deebinee jirra. Sagaleen dhagama. Qulqulluu. Akkasittu jechuun inni kunin man Oromoo keessatti guddatee Atse Tewoodiroos. Oromoo jalatti beekama. Oromoo jalatti gulufii farda barate. Intala Oromoo fuudhe. Oromoo galaafate. Akkas diinummaa akkasii Oromoo qaba. Atse Tewoodiroos Oromoo jalatti guddatee dubartii Oromoo horate akkam akkas jechuun Alii jibbaa jedhe namni hedduuf gaafata. Hagarran tana intaltii Alii Tawaabech nama akkas abbaa isii jibbu jalattu akkam bultee jedhe namni gaafata. Tawaabech Alii akkamiin jibbiinsa ganga Atse Tewoodiroos Oromoo jala guddatee Oromoo jala bahee Oromoo balleessee warri niitii irra fuudhee galaan daa'ima horateef galaan keessa buusa jedhee yaada. Jedhamee hagarraa of gaafatama. Abiy Ahmed ilmi Oromoo jedhamee abbaa gadaa jedhama. Ka Oromoon abbichuu jettuun man Oromoo keessa dhalatee guddatee afaan kan beekee aadaa kan beekee akkamiin Oromoo akkas jibbaa jedhamee har'a namni of gaafachaa jira. Namni akkasitti of gaafachaa jira. Wanni kun lachuu waan hagarra namaa hin galle.
hibboo namni hubachuu dadhabe. Hibboo Atsee Tewoodiroosiif Atsee Abiy yookaan Abiyoot kaasee wal fakkeessu. Gadaa Atsee Tewoodiroos bulchiinsa Atsee Tewoodiroos Oromoon Walloo hoggansi qabu 32 guyyaa tokkotti dhumate. Har'a jechuun ka Abiyoot kaasee ilma abbaa gadaa saniin jettaniin warra abbootii gadaatii fi nama Karrayyuu 65 hayyoota jedhaman hayyuu gubbaatii haga hayyuu gadi hayyuu gadaa jala ol guddatuu fi hayyuu ammaan tan bulchaa jiru hunda fixe. Hayyooti dhumatan suura isan agarsiisaa ture. Hayyoonni ijjeefaman kakkan. Abbaa gadaa ka ammaan tan bulchaa jiru. Abbaan gadaa ka baallii yookaan bokkuu harkaa qabu abbaa gadaa kana. Hayyooti isaa ka dhudhumatan kunoo kan. Waraanii Abiyoot kaasee haala gos kanaatiin warra galaafate warra ijjeese. Abbaan gadaa ka aangoo gubbaa jiru akkasittu waraan Abiy Ahmediitiin liyyuu haayilii isaatiin galaafatame nyaatame. Wanni kun kan irra haasawaa jirru, wanni kun kan irra dubbachaa jirru, ajjeecha gos kanaa ka ta'e kan irra dubbachaa jirru kun akkamiin dhalatee ka jedhu itti deemnee irra dubbanna. Mee hagammaan tana warra du'e, warri ijjeefame eenyu ka jedhu takka takkaani halaalluti suuraalee dhufaa jiran irra haa dubbannuuti. Maal jennaan wanni isin arguu deemtan wanni nu argine waan dhugumaanuu guddoo gara nama nyaata, gara nama booressa. Ummata Itoophiyaan sanyii isaa duguugdee lafaa fixxe Karrayyuu fi Jiilleen ummata lakkoofsi warra sila miiliyoonota ta'u har'a Jiilleen 10,000 Karrayyuulleen 10,000 akkam guddatte. Garuu gaaf Itoophiyaa biyyatti jedham hin dhalatin biyyaamisaa laga Awaash irra jiraatan laga Meeqii irra qubatanii warri kunini ummati kunini ummata 200,000 ta'uu sila miiliyoonii meeqata. Garuu Itoophiyaan ni nyaate. Misoomii biyya sanii lagi Awaash warra kan nyaate fixe lagi Meeqii warra kan nyaate liqimsee balleesse. Kan eegii jenneen duubattu warri dhumate kunini kam fakkaataa eenyufaadhaa ka jettanii gaafachaa jirtaniif suuraalee warra dhumate kana isin agarsiifnu haga tokko. Suuraalee warra dhumate kunini yookaan